ووجين مريهنة وجين استثناء جيراننا نسان يستي دلا جلان دديما فايزة رتين دلا أو فدلا فيديو خيو تتاتي سنة خنا خيسن جراتو يومن خنا خيساتن جراتو تبينا ما دقوا دقيت جمجمي واتك كمالي نمن لفاخي حاسو تكاسين حاسو واتك كمالي ونينجو قبتمتي مو وني كن دقاته وان قبتما هنغان تركا روتين اوبسو جرا قبتمتي وني وان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تهينيا أكم جرتن نجاه فيادا جرتو فيا قبدني أكا فيا قبدنا بدي كمنا إيجا الرأس فايزن نقدر تركما فوليسي السلام عليكم درا درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تافي كبجمتو تهينيا أكالي جرتني جرادا اسم جالنا اسم خبجنا أرى دتشي بران فيه وفولا نجيان كبدو فولا فايزة خبيرة وفتت ديمتي وانجا تشودي بتوغا الراس ولين الرابرة نجو مازرا أكم جت يسيتك بدي وانا بتشي سجرا أبمتها وانا بتشي سجرا دينجا كان بالبلا سنكاب تنجلاي مالي سرابل ليس واحد وانا رابل ليس سلالات اللي أتسقافك تنفدو هردفتوتين كيا رجاها نابهني إنسان دبيت أنا رت إنسان فرديها قرني نباتاتو خنجباتاتو هردفتوتا في خبجمتوتا خيا حاسوا على الراديو مع نين دلقان كبا سجله فودي أيوة أن دلقان كبا نين دلقا على الراهين أدو نبيتانغا بروفيسور دبا دبيتني بروفيسور دلاتي haasoo cimcimii dhagee nama waasii kannu dhabda malee nama oduu sii fidu hin dhabdu. Maal sii fidan ammaa? Eeyywaa. Faayidaa dachaas dhalaa sirratti ilaallachuu jiraa. Intala takka jala deddeemaa takka moo intala takka sirra ilaallachuu jiraa haasoo kanaa jira. Waan kana odoonaan alarraa hin dhagayin takka ammoo ho'aan dhugaa jirtu takka bikka itti hordoftootiin keenya itti nu daawwachuu jiran takka itti wanni ijaan kanatti dhugaa jirtu takka naa himta dhugaa sanii barbaadan. Wanni kun dhugaadha dhugumaan ati akka baanamu sanitti an heddullee yeroo hedduu hordoftootiin kee koomantii keenya jalattis bilbilaanis warra naa bilbilee faayidaa dachaa siif hin ta'u yuutuuba isaa jala seenii inni dhalaa hedduu taphatee dhalaa hedduu naannee sanaan jaanii oduu namarraa cuqqaaladheetinan fuulduruma kiyyaafis ilaalee waan hunda hanga asii waliin geenye anattillee hijibdee dhalaa birattillee akkan hijibneef ta dursaan kuttee jirti ilaal an faayizaan takka dhalaa taan fiddee taan kuchiistu sanii mitan hoo dubbiin tunan ammaas waan kana irra gahee waan qabatama qabu hoon taane an oduu qabadhee sittiin deemu ammallee ijjiti janaa kannitee arkee ijatiyyan takkawaan san dhugaanatti dhagahee arkee waan qabatamaa hoo taate wallaahi rabbii guddaaniin si kakadda sindiiswan waanin si godhu waanin si fidu ana nan beeytu dachaas sindiiswan dubbiin tun dhugaa taanaan xabaan kana dura xabadheen faayidaa hojii xabadha hoo itti aan sindiisu an faayidaan takkisi hojii xabatanii miti bas qabatamumaa wahuma takka sirratti arkadhu waan si godhu taa'u hin dubbadhu. Meeqaan siin jee? Mannaan jedhu. Amma oduu namaatiin dhufteemi? Oduu namaatiin hin dhufe hin dubbadhu hangaan qabatamaa waan san arku. Tamii intaltiin misirra laallatee wajjin jira jedhan tami. Andalaa yoo laalladanaaf beekan hordoftoonni fayyaa'oo kaameeraa irraan fida. Yoon kaameeraa irra fida. Ganaa fi duuteessa taare. Ganaa fi duuteessa taa maaliif beekamu? Ati duuba faayidaa ati si'uun haalaan hidduun si buune. Hin buune aywa waa aduma olii seennee. Hinaaffaa dila kana fida. Maaliif hin hinaafne nama tokko kaniin bultiin wajji jaaruu deema fuuldura kiyyaaf naaf ta'a wajjin jiraadda ilmaa wajji horeetiin fuulduraaf naaf ta'a wajjin jiraadda jee wajji deemu jiru dhugaadha naaf atiin kaa'oo waliin qabaannellee jiruu teenya wajjin dabarsinaa akkana goona akkana karoora kaayyachuu jirra hojii tanaas hojii eegallee jechuudha.
immoo waa wajjin marihannee wajjin astasnee jijjiirannee inni san dhiistee dhalaa jalaan deddeemaa faayiza irratti dhalaa oofa dhalaan fidoo kayyotu taate sanaa kana keessa hin jiraattu. Yaman kana keessa ati hin jiraattu. Dhagee ati duuba tammaa kanatti hinaaftu. Booda aniin kun nama yuutuuba dalagu dhalaan na dhufuun ooltu dhagee hordoftoota kee. Tammaan tana akkana na haddaddee akkana taatu akkas taatu naan jettu yoo dhugaadhaan illaa walitti dhufnee waliin yuutuuba illee dalagaa itti fufnee waliin wanigee dhalaa adda addaan nama yuutuub kanatti dhufaa. Hayi jarjarri dilloo kun kana haddaddee wanna taatu namni yooniif yeroo na daraabbate irra wayyaa akkanarra. Akkanuma lafa haatee dubbii namaa qabattee ni jirti mootii. Dubbii namaa dhugaa dhagee cimcimii waa takka malee namni lafaa kee haasoo takkaas hin haasa'u waa takka malee onni hin jiru qabatamatti immoo wanni kun dhugaa tahee waan qabatama hangaan itti harka dhuutiin oobsu jira qabatamatti hooni waan san harkee takkaanaa yeman keessa jiraata takkaasii jiraata tanalaa sammuu ta'e keessa seef godhu siimee. Dhagaye yoonii fi narraa amantiin qabaan yoonii fi na shakkite narraa dhaab asiin an addatin atillee dhiirti hedduu anillee dhalaan hedduu akkuma ta'etti ammoo akkuma lafaa haatee namaa tokkos naanjii jettee dubbii namaa qabattee dhuftee asitti buunii fi na addaddu ellaanuu walitti. Siifiin himee baramma qabatamatti odoon hin harkin waa takkan godhu innis hin dubbadhu. Garuu dubbii tana alarraa dhagee takkaan qabatamatti harkurra ati waan jiraa dhugaa hoo kanaa himtu taate naa himi hoo waan eegaltee hoo jiraatte. Hin jiru lakkee hoo hayootu taates sansiif beekaa. Hangaan qabatamatti waan takkarra gahu hin dubbadhu laa afaan kiyya. Waan takka siifi hordoftoota kiyya kadhalaatiifis waan hin dhaamuun qaba. Maali yoo jette namni tokko warreen bultii qabdan warreen bultii keessa jirtan dubartiin na dhagayaa faayidaa wajjin akkanuma lafaa kaateeti akkanaa jettee dubbiin irra keessee waan hin jiran keessa kalagaa jirti. Warreen jaarsa qabdaniis warreen fireentii qabdaniis isiiniis haana dhageessu. Namni tokko akkanuma lafaa ka'ee jaarsa mana keessa shakkee akkana akkas jee qalbii jala dhaabee maal jennaan jaarsi keessa irra laallatee beera. Duraanuma ijjisaa ala jirti akkasii. Dhagaye akkanuma lafaa kaatee akkana akkasi jechuun dhiira ifi balabbaafti. Warri dhiira qabachuu hin dandeenye nama akka heetii kanaa miti. Anamma nama qabee na bulchee na wajjin tarkaanfachuu danda'u fuuldura ishee teessee jira. Warri dhiirti bira alayyaati ulaagaalee dhalaa irraa dhabdeeti. Kadhalaa namarra laallataniif jaartii hirriba isaa gayaa hojii rafuu hin dandeenye, jaartii qulqullina hin qabne, jaartii eegumsa isaan gooneef mana keessatti waa hunda jaarsummaan fadhi warreen bultii qabdanii hin baane jaarsummaan fadhe osoo jaartii wajjiin nagee qabu osoo jaartii isaatii hojii jireenya irraa jijjiiramee jiru na dhageeffadhu osoo waa hundi guuttatee qabu dhalaalatti numan kajeelu dhiira saqacaana malee. Kanaaf ati amma kanuma lafaa kaatee osoo nattuu seentee kana laalnu gidduu bu'ee jireenya waliin hin jalqabin akkanuma dhuftee na shakkitee yeroo meeqa guutuu akka biraan tettee na goota guutuu akka waan akkanuma na addaduun kee kun sirrii miti faayidaa of sirreessi. Kanaaf amma gaaffii daar wanni kanaaf ni jira hin jiru amma waan kan amma na keessa fiduudhaan amma akkana jechuun yeroodhaan akkana shakkitee osoo walitti dhufnee wanta kan jiin namni hangam fuudhin qaadhimaan isaa dhibba. Osoo jaartii qabu dhalaanis qaadhimaan isaa dhibba. Garuu wal jaalataniifis wal fuudhan. Wal jaalatanii wal fuudhan ni beektaa? Nama rabbiin waliif fideetu wal fuudha. Haa waliin dalaga rabbiin jireenya kana keessatti rabbiin dalaga keessaa qaba. Yoo jaartiin hamtuu taate jaarsi gaarii ta'a. Rabbii dalaga keessaa qaba. Waliin qaba rabbii waliin qaba eeyyoo. Yoo jaartiin nama gaarii taate jaarsi hamaa. Yoo jaarsi nama gaarii ta'e jaartiin hamtuu. Kanaaf wal jaalatanii fi lol fuudhu nama tokko wal jaalatee wal dhufa malee kan wal jaalate meeqaa wal dhabee. Kanaaf ani
yoonii fi ammaa booda wali ati amma wanni takka hin jiru jetta wanni ati jettu kun hin jiru an ammaaf wanni na keessaas hin jiru jetta wanni ammaaf na bira jiru takka hin jiru garuu yoo akkanatti dubbatte addanuu fageessuuf deemte malee ifumaaf addanuu fageessuuf deemte dhagaa isinillee hordoftoota osoo walitti hin dhufin ifumaaf addanuu fageessuudhaaf waan feete haasa'u jirti amma waan siin jedhu mee dubbii tana eessarraa fiddee nan dhoysinii dhukkubni dawaa harkatu ni fayyaa jan ilmi namaa yoo garaa baqeessan ni du'aa jan dubbii yoo garaa baqeessan fayyaa jidduu dhufa mee waan kana yerumaan ofirraa baraa nama gartee naafise jidduu dachaas dhala sirra laallatee dachaas dhalaa hedduu naannoo isaa ja'anii shakkiis keessa fidanii haa gammachuun jaalalaa wajjin deemu jiru akkana si godhe kana ifa baasee addanaa baase. An abadu jee si himu hin danda'u. Naa himu qabda. Abadu jee si himu qaanyidha waan san naa himama dhagahee waa malee namni lafaa ka'ee ammas waan akkanaa jira hin jiru. Akkuma obboleeyyan kiyya hordoftootiin keenya koomantii irratti waan takka gorsa takka naa kannan kadhalaatis hadiiraatis galatoomaa isiniin jaaladha. Gorsa keessanii beekanii fudhadhu isiniin qaba kaniin hin fudhanne isiniin qaba. Ni beektan dachaas nama akkamii waliin turtanii jirtan dhugaadhaan haareyaa ammaan tana walitti dhufnee ammaan seenee isaa wajjin yuutuuba isaatillee akkaan yeroo sababni itti inni ammaan tana reefuun tana haasoo isaa keessatti yoo ilaaltan yuutuubiin dalagaa dhalaa wajjin wal qunnamaa jee. Leesh dhalaa wajjin wal qunnama maaliif feesise wal qunname hoo dhalaa wajjin anjaartiin isaanii hin jiramu akkam gizee wal fuunetti inshaallah yoo rabbiin jee sanuu. Odoo haati warraa isaa jirtu dhalaa biraa wajjin yuutuub dalaguu maaliif feesise tun gaaffiitiyya. Yoo hatta tasa waliin namaa wajjin dhalaa wajjin ka dalagu taatillee ihtiraama kabajaadhaan akkasii wajji dalaga. Takkanaatiin isiniin jaan waan biraa waan hin wayii siima baay'ee. Naayim. Hinaaffan obboleettii maraatuuti. Niin beeka dhugaadha. Namni ni naafne hin jiru beektaa? Dhuga. Waa xiqqishullee taate. Ni muguba namni. Dhuga. Dhiiraas ta'ee dhala. Ammoo hinaaffan isaa baabaati maraatu. Namni hinaafu maraata. Namni hinaafu nama meeqa dhalaa gijjeesee gara. Qubaan qaba. Amma fakkeenyaaf eega gaafa taajii shurrubbee intala bareedduu san qisaase hinaaffaadha. Samboodaa'uu namoota Samboodaa'uu isarra laallatee nama meeqa jaallatee. Nama hedduu dhala ajjeese. Kanaaf namni tokko yoo walii hinaafee waa wal godhuuf taa'e dhalaan hedduu intala san maarraa lubbuu baafta gaggeessu. Gurbaattii naafte san abadan adduma dhaabbachuudha malee hinaaffaa dila kana hammaan tan akka ati maas na sodaachiftee jirtan. Dhugaa jiruusi mana sodaachiftee. Ani kan akkasumatti an taphachuu hin fedhu. An tapha hin fedhu jireenya irra keessatti bultiif deemna an tapha hin fedhu. Akkaan dur dhalaa taan fidee taaniin wanni ja'a san hooka gootu taate waan biraan nu iddoo dhufa. Naafis iddoo ammaan si himaan hoo hattaa si keessallee waa xiqqashoo jiraatte. Wayii si himaa faayidaa. Amma wanta kan si hubachiisa. Hatti fuuldura waliin tarkaanfachuu dandeenyu dhagaa obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya. Ani nama yuutuuba dalagu. Yoo rabbiin taasee guyyuma keessaa yuutuub kana na jibbiisise yuutuub kun gaarii miti niin dhaabaa keessaan jira. Anuu yuutuub hedduu gaarii miti karaa akhiraa si dhoorkaa waa hedduu takka dhalaa hedduu takka hojjetu nama fidaa waan kana anuun fadhu of keessaan deebuu jira. Rabbi nu haa qaceelchuu. Gaa yuutuuba kana wanni daddaleenuuf xiqqishoo masruufa yeroo faawaraa kan nuuf dalayna malee karaa rabbii keessatti yuutuubni gaarii miti. Abbaan fada waan anjuu warri yuutuubillee na dhaga'u. La. Ammoo biqiltoota narratti waa takkaan si himaa dachaas narraa fuudhi. Yuutuuba dalaguun bareedaadha. Ati jibbitullee waan irraa jibbamu jira. Hordoftoota kiyyaa hunda gongorellee dhiifama naa godhaati. Yuutuuba kana keessatti waa hedduu jira. Wanni hojjetamu wanni dalagamu. Waa'ee islaamummaa jira. Koomeedii islaamummaa, diraamaa islaamummaa jira. Waan namni irraa gammadu, waan isin irraa itti gammaddan nurraa, waan isin itti barumsa nurraa itti fudhattan. Waa hedduu jira. Wanni irraa dalaga waan rabbiin irraa haraam, irraa adda, waan halaaliin dalagamu. Anis intala muslimaati. Innilleen ilma muslimaati.
dalagamu hedduu jira san fuuldura itti dhufna inshallah. Amma kanaaf amma nama YouTube waliin dalagu YouTubeni hedduu dhalaa wajjin dalagamu. Dhalaalee adda addaa obboleeyyoo wajjin dalagaa fakkeessitee dalagaa diraamaa fiilmii yoo namaa mijaa'e waa hedduu takkaa jira jechuudha. Kanarratti yoo ni naafa jette rakkoo gurguddoo dhufa na fakkaata. Mee akkam siree isaati? Amma akkam malee. Awwanni ni nan jibbu idea hin taane waan hin taane wanni amma tana dalaydan intalti son idea natti kan teebsan idea jaartummaa takka tasitti dhiyaatu takka hoo taate wanni ni naaf hin jirtu ni naaf. Hoo ni naafes waan kiyyaa fi ni naafin. Xiqqeeffadhu lakkee hinaaffaan gaarii miti. Hinaaffaa inni waliin miinu ani samtu sirriitti yaadu asillee namtu narratti yaadin takkasiiti yoo tanuma taate laafaa isaa. Animma yoonii fi dhugaa YouTube keessa osoo hin deemuu osoo hin dhalaa adda addaa dalaguu illee shakkeessa keessa hin dhufin ani ammaaf waan takkatti hin jiru. Kanattis ergees diina kiyya balaaleeffadhu wani dhageessee sirrii miti. Siin amana. Harkadhu deemii hojiidhaan irra dhaqii. Akkanaa fi akkas ta'ee jettee guyyoon irra dhaqqabdi. Hootu akka feete na godhu. Kanarraa dubbaddeetiin jira hangaan qabatamaa waan san arkuu an waa takka hin dubbadhu hin jee akkumaati jette siin amanaa. Hordoftoota kiyya dhaga'aa kunis. Tanamaan dhaga'iin. Haalaas dhiisee cufee gaafa immoo wanni san dhugaa taatee dachaas si biha. Amma hordoftoota dubbii ittiin guddannu. Ittiin guddannu yoo adiifamaa wajjin. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa faayidaan karaa kanaan na dhuftee har'aasii hangaan danda'u wanta godhee namni YouTube dalagu akkuma beektan dhalaa hedduu tokko wajjin walitti dhufa nama hedduu tokko wajjin waa dalagaa yoo kanaan dhuftee wal miidhuurra adda dhaabbachuu wayyaa ammallee ni jaa ammoo laaftuun adda nu dhaabdu. San isaan murtii haa godhanii ati kophaatti murtiin godhin awwannoon isaan dura taa'ee kaameeraa kaayadhee dubbachuu jiruuf murtii isaan hanaa kannanii. Egaa takkasiitii viidiyoo biraan qabannee dhufnu warreen chaanaala kiyyaa faana taatan laayikii godhaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.